الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوتة خن تجويدا كتابة تجويد المصور خن شيخ الدكتور أيمن رشدي سويدي خن مركز الأثر لعلوم القرآن رتب رتمو إدو برنوتة زوم أكسما فيسبوك في يوتيوب تليجرامي في واتساب رتلي متنفمو درسي جلقبة جزئي درا متدوري الاستعلاء والاستفال خنجو أما جلقبنا متدورين قدان نتي إرتي أركمنو صفات الحروف العربية خنجو متدوري قدا إفدن ده جتشودا متدوري نتي جل جرف خنرا بقولنا نكون صفات حروف عربة خجو بكلمتي قودي توري سن صفة فالا قبدو في صفة فالا إنكم نجنة لالي توري صفة فالا قبدو أفوري جتشودان أفوري الرا لما لالي خنسة فاترة جراجة صفة ولي فالا دا صفوتا تنجوفا يسيتو هلا غرغراتين سيني لالا ترون كينيا نيادة تما قرانولي أدى رقا جيسوني سكسومتي جتشودا صفة جلقباتا جهري في همسي هقا دبنو قبين هقا دبتمتو حفورني قبدمو حفورن قبد يوخاهو أمو هقا قبين جامتو سجلي hokkee keessaa girjettu ni qabdi moo hin qabdu kaja'uun qorannoo tana gaggeessine bu'aa qorannoo tanaa qaraatii keessattis maal akka fayyadamnu irraa dubbannee turre jechuudha. Siftii walii faallaa tan lammaffaadha ammoo qubee ulaa biraatiin yookaan qorannoo biraa gaggeessinee turre. Sunnitam yennaan qubeen takka hoggaa qaraamtu sagalee dheereessuu iddoo silaa irraa baatu san keessa dabruu sagalee dheertuu ni hayyamti moo hin hayyamtu kan jedhuuni laallee turre. Akkaataa saniinis qubee bakka sadii baafnee qubeelee sagalee dheereessuu hin hayyamnee fi qubeelee sagaleen iddoo isii keessa dabruu cinaa takkaan hayyamtuu fi qubee sagaleen iddoo isiin irraa baatu keessa dabruu akkuma waliigalaattuu hayyamtu jennee bakka sadeen kanatti baafnee sifa shiddaa rikhwaa fi beeniyyaa jechuudhaan bu'aa qorannoo isii tanaa qaraatii qur'aanaa keessatti maal akka irraa barannu maal akka irraa hubannu laallee turre jechuudha. Eeguutu wanta wal baase iPhone kan jiru kan Sumayyaa siitu wal baasee jira irraa kaasi sheerii. Kan itti aanu mata dureen ammaan tanaa nuti kan irra jirru jechuudha. Mata duree الاستعلاء والاستفال جو الرجرة استعلاء في استفالة خجو الرجرة جتشو متى دري خنجلتيس قرنو قباتي قبي جدمي سيلن تنرتي قجيسو في ديمنا جتشو سني وهو مال ينان الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت قبيلي عربية دا لا لودان جها سجلين ديبتو هقايسين جأمتو qubeeleen arabiyyaatiin hoggaa ja'amtu laaluudhaaf deemna jechuu qorannoo nuti gaggeessinu yookaan hulaan nuti seenneen ilaaluu deemnu hoggaa qubeen arabiyyaadhaatuun ja'amtu yookaan qara'amtu sagaleen garam deebiti kan ja'u laaluuf deemna jechuu hulaasanii seennee laaluuf deemna. Arabni qubee garii hoggaa isii qara'u sagalee isiidhaa afaan gama gubbaa yookaan dhooqa afaanii gama gubbaa kana ol korsiisa. Qubeelee garii ammoo kallattiidhaan akka isiin gara alaa konkolaattutti dubbisa. Fakkeenyaaf qubee haa yoo fudhanne hoggaa isa qara'u sagalee isaa afaan gama gubbaa kanaan akkanii fi dhooytu yookaan afaan gama gubbaa kana akka ol gortu akka ol hortu akkasitti dubbataa jechuu sagalee isiidha. Haa je'ee haa jechuudhaan jechuudha. Faallaa isii yoo qubee baa yoo fudhannu taate yookaan huyyaa yoo fudhannu taate baa hin jiru arabni sagaleen isii kallattiin akka karaa alaa konkolaattutti baa je'ee dubbite akkuma san maa kaa yaa faa ja'a jechuudha. Faallaa kanaa qubeelee biraa ammoo akka reefu dubbanne sanitti sagaleen isii akka a'ama gama gubbaa kana dhooqoo afaanii tan gama gubbaa jirtu tana sagaleen jalaa baatee dhufte akka ol kortutti dubbata. Haa
صا ضا جيجتشو قبيلين akkasitti hoggaa isiin dubbatan sagaleen isii ama gama gubbaa yoo hiihu dhooqa afaanii hagama gubbaa kana ol kortu qubee torba sagaleen isii tan ol kortu jechuudha. Isiin torban sun isiilee asitti walitti qabamte tana. Khussa baqxin qidh qubee torban tanaati hoggaa isiin dubbatamtu maal je yatasacadu sawtu ol kora sagaleen عند النطق بها هجان إسين دبتمت إلى الحنك الأعلى جمع أما جباتي الكرة قبيلتم قبيلة تربنتنا سنيفو إسين تن هجاني في دبتمت أرمني أفان جمع جباتي وخاهو لو قريف دبتو جروخناتي سجلي إسي الكرسي ساجت خا صا ضا غا طا قا ضا جئتي بس إسي كاني في ليسو جتو فالا قناتي أمبو قبيلين جرم ورّي خنا مليها في قبي تربان تنا هجار رابافني قبي ديدمي في لما تهفا قبي ديدمي سجلرا قبيلين ديدمي سيلن مستفلة كوكولاتو دا سجلين سي خرا ألاتي تريفون تنا الكورتو دا مستعليا سجلين سي جما أفان جما جبات الكورتو تنما أمو مستفلة كوكولاتو دا يخاهو ججتة جباتو دا عجت شخرا ألاتي كالتي دا إسيتنا لا يتصاعد الصوت الهنكر سجلين عند النطق بها هجا إسين دبتمت إلى الحنك الأعلى جرأ أما جما جباتي الهنكر وجا وبلي سجلين إسي كالتين جرأ لا كوكولاتو تنا هجا إسين دبتمت سجلين أما جما جباتي الهنكر وجا سن قبيلة تمينان باقي حروف الهجاء حفتوان قبيلة هجاء تن قبي تربان تنرى حفتيتو هقا اسين دبتمتو غرا سغلين اسي غرا اما غم غبات والهن كوريجا فكين يكم ريفو خافني با ما شا كا لا كلتو مانجتو ارمني اكا قبيتاني تنتي ما هنجوجن يا سينين صا زاين زو agartee zaaliin zoo hin jiru jechuudha. Sagaleen isii kallattiin karaa alaa gabbaati konkolaattee jechuudha. Osoo gama gubbaa kana ol hin korre shaa, caa, faa, kaa, laa akkas jechuudha. Qubee bakka lamaan kanatti qonnee laallee jirra. Maal qorannoo irra gaggeessuudhaan yookaan hulaatamiin seennee laaluudhaan sagaleen qubeedhaa haram garagalti yookaan akkamitti baati kan jedhu laaluudhaan jechuudha. Bu'aan nuti irraa argannu maalii kan jedhu qaraatii qur'aanaa keessatti waan ta'e irraa laallaa jechuudha. Asitti ammoo kan argu jirru al-musta'lii wal-mustafil ol koraadhaa fi gabbu'aa min haythu ittijaahu sawt laaluudhaan deebi'iinsa yookaan jihaa sagaleedhaa laaluudhaan ol koraa fi gabbuhaa laaluudhaan jihaa sagaleedhaa laaluudhaan jechuudha. Haram garagaltii sagaleen laaluudhaan jechuudha. Masalan fakkeenyaaf alqaafu qaaf haa fudhannu hoggaa inni qaraamu sagaleen akkanatti ol korti jechuudha. Qaa sagaleen laal eessatti ol korti jalarraa baatee dhuftee hoggaa bakka silaa sagaleen walakkaa tanarra geesse ol korti jechuudha. Qaa alqaafu تصعد الصوت بحرف مستعل والقرين سجل لا حرف مستعلي برتي حرف الكرت برتي قبي أمو سلا أجرتي مستفلادا تن سجلين إسيدا جبات يخاو جكون كلاتو برتي أمو فكينيا هو خفر النيل اللتاتي مثلا الكافو كا خلتما سجلين كرالا جياتلا كا انحدار الصوت كون كلاتو سجل داتي بحرف مستفل حرف استفالة برتي يجتو bu'aan nuti agartee qubee sagalee ol kortuu fi qubee sagaleen isii gakkon kolaattu addaan gurree baruudhaatun qaraatii qur'aanaa keessatti maal nuuf qabdi yookaan maal nu fayyaddi maal irraa arganna kan jedhutti hoggaa dabarru furdina qubeedhaatii fi qallina qubeedhaati irraa argannaa jechuudha. Furdatuu qubeedhaatii fi qallatuu qubeedhaati qubeelee qallattuu fi qubeelee furdattuu irraa argannaa jechuudha. Bu'aan nuti argitee quraana keessatti irraa fayyadamne. التفخيم والترقيق تفخيم في ترقيقه
تفخيم يجتم مال جتشو التفخيم لغة التعظيم قدسو التفخيم لغة التعظيم تفخيم يجتون كلغات قدسو واصطلاحا نمو أكا ورى تجويدات هو سمن يعتري الحرف قبنا يوخاه فردنا هقوغو سقلي ما قبيخا هقوغو وجا فيمتلئ الفم أفاني قوتما بصداه قوي إساتين قوتما قوي furdinaatiin jechuudha. Gowwee jaaniin gowwee jechuun sagalee hoggaa manni duwwaadhaa takkaahuu lagafaa keessa kophaa yoo jiraatte yoo kaahuu mana qubbii qabu akka fakkeenyaaf masjiidaa keessi isaa hoggaa namuu keessa jira duwwaa san gubbaan ammoo dhooqa minaaraa dhooqaa kan qabu keessaa hoggaa dubbattu sagalee si deebitu sagalee akkasiitiin sadaa yookaan afaan oromootti gowwee ja'aniin jechuudha. Afaan gowwee saniini guutamaa je hoggaa qubeen agartee furdattu dubbatamtu furdina jechuun maali tafkiima jechuun furdina hagoogu harfii hagooguu je furdinni san harfii hagoogurraahi fayamtali ulfamu afaan guutama bisadaa gowwee isaatiin guutama jechuu gowwee furdinaatiin guutama wadhaalika wanni agartee sababaa tahu jechuu qubeen furdatuu saniif wanni sababaa tahu sababaa qubeen furdatteef ammaas afaan gowwee furdinaatiin guutamuu saniif wanni sababaa tahu litadayyuqi alhalqi waan dhiphatuu laagaatiif je waan dhiphatuu laagaa argamteef jechu wadhaalika litadayyuqi alhalqi sun dhiphatuu laagaatiif sababaa dhiphatuu yokaahuu rakkatuu laagaatirraahii jeesun akkasuma mallee watasa'udi sawti alharfi olkoruu sagalee qubeedhaati ilaa qubbati alhanaki gara dhooqa yookaahu goojjoo afaan gama gubbaa jirtu kan ama gama gubbaa kanaatti olkoruu sagaleedhaatiini afaan sun furdina qubee irratti argamsiisaa jechuudha. Wanni agartee furdinni qubee irratti argamee afaan furdina qubee saniin guutamuuf waa lamaaf jechaa jeelaan. Sababni guddaan lamaan kana jechuun wanni qubee furdisaa. Tokkoffaan dhiphatuu laagaatii je sababaa dhiphatuu laagaatiin jeesun. Inni lammaffaa immoo ol koruu sagalee qubee silaa agartee ja'amu jirtuu saniiti gara eessaatti gara afaan gama gubbaa dhooqa afaanii gama gubbaa kanaatti jechuudha. Sababaa kana lamaanii fi maal taati qubeen furdachuun argamti. Wahuwa furdinni qubeedhaa sun tafkiimni san mustahaqqul isticlaa haqa godhataadha isticlaa'a haqa godhataadha. Sagaleen isaa karaa afaan gama gubbaatti ol koruu haqa godhataadha jedha. Tafkiimni sun sagaleen isaa gama a'ama gama gubbaatti ol koruu haqa godhataadha. Fakkeenyaaf harfu mufakham harfii furduu waa fudhannu harfiin furduun fakkeenyaaf qaafimma qaa hoggaa jennu qaa sagaleen ol korti. Eessa ol korti dhooqa afaanii gama gubbaa kana ol korti. Qaafiin hoggaa qara'amu sagaleen isaa karaa gama gubbaatti ol koruun kun haqa isaati. Haqa silaa qaafiin kun sifarraa qabu jechuudha. Hoggaa qara'amu sagaleen isaa gama afaanii gama gubbaa ol koruun isticlaa'a godhamuun jechuudha. Afaan Arabaatiin haqa isaati. Haqni isa kanarraa wanni argamu mustahaqqiin isaa ammoo tafkiima sani jechuudha. Furdatuu qubee qaafii kanaa jechuudha. Isinii galee sagaleen hayni qaafii sifatanarraa wanni inni qabu sagaleen mustahaqqiin isaa ammoo wanni haqa sanirraa argamu furdina qubee qaafiiti jechuudha. Eewwa akkuma kana gaa'ii qubeeleen hundinuu hoggaanii fi isaan ja'aman qubee torban silaa amma dabarsine san tan jecha khussa daqxin qir ja'amu kana keessa walitti qabamte cuftinuu sagaleen isii as ol kortee gama qur'aana keessatti qubee torban tana furdatuudha irraa arkattaa jechuudha. At-tarqiiqu ammoo tarqiiqa jechuun maal jechuudha? Huwa nuxuulun qallina
يقاو حقنا هنقوتمو قوة قلناتين هنقوتمو مالف جنان قلني قوة هنقب وانته مالف أما السبب نقدان واني قوة قلناتين أفان هنقوتم نيف وذلك لعدم تضيق الحلق أبمو إبنا لاغاتي في سببني أفان هنقوتم نيف قلنان جتشودا وان هن dhiphanneefi laagaan keeysi isiidhaa waan hin dhiphanneef hoggaa sagaleen jedhamtu. وعدم تصعد صوت الحرف أملي دبمو الكرو سجلي قبيداتي إلى قبة الحنك جما جوجو أفاني تجمع قباتنا الكرو وان دبمتي افتكاه وان سجلين جما أما قباوان الهنكر يبجتشم حكينا يخاهو قلنا سجلي هجوجسين أفان هنقوتم نيجا وهو قلني سن مستحق الاستفال حقا قدتا استفالة يقاهو سجلين ساكا اللتين كرالات كونكولات شوسن حقا قدتا راجع أست اللي فكينيا أكمنو خاي خانت حرف مرقق قبيك اللتو مثلا فكينيا الكاف كاف يفرني كاجا قبين كافي خن حقني إسادا هقا صفة فردو في قلو تنرى فرأتو حقني إسادا كمريف دبنتي سجلين نساء كالتي دان كرا على جبهه مستحقين نساء مو إني خن ترقيقته لا يجوا قلته واني سجلين كرا على جبهه سنرى أرجمو يجوا مستحق يجون واني إني را أركتو مال يجوا قلني يقاهو ترقيق خنا إرى أركتا أكو مخنا جاهي قبيلين قلون شفتي إسيتو أكو مخنتي كرا أمتي يجوا kanaaf hoggaa qubee qalloo fi furdoo wal cinaa faasit dhuftee takkaahu ammoo ollaa faasit taatee ka dhuftu taate sababaa qubee furdootiif jecha qubee qalloo hin furdisi wajjin akkuma san faallaa kanaatti hoggaa qubeen furdoon dhufte qubee furdoo dhufte tanaaf qubee qalloon isii cinaa dhufuudhaaf qubee furdoo qallistee qara'uu hin qabdu furdatuu fi qallatuunis haqa qubee saniiti jechu waan isiin haqa godhattu sanii jechu. شكل الفم عند نطق الحرف المفخم بحركات الثلاث أكاتا أفانيتي هقاني في قرأمت قبين فردو حركة سدين برت حركة سدين الرتو هقا قرأمت أفان أكمتها قنجأ جتش خلال وديم هقا قبين فردون فتحادا قرأمت فكين ياف جنة قبين فتحايوني في إسي فردو داخل قرأمتاني واني أستي أركنو خن afaan akka kana tahaadha. Keeysi laagaadhaa ni dhiphata. Kuma harku jirtan laagaan keeysi ni dhiphatti. Liqimsiteen tun laagaa ni dhiphisti. Akkuma san duubni arrabaa kun achi maxxana. Ammallee walakkaan arrabaa ni dhookata. Asitti agartaniimi hangam takka kenni dhiphatu. Almadmuumu qubeen bommaa qabaataan ammoo hoggaanii fi qara'amu jenna. hidhii gama fuulduraatti ol kaafne arraba duuba isaa ol kaafne laagaa ni dhiphatti garuu dhiphinni laagaa hoggaa qubee bommaadha qubee fathaati gaditti jechuudha qubee fathaatirra xiqqoo inni irra bal'aadha garuu innillee dhiphuma qubee tamirra qubee qallatturra kan itti aanu qubee kasraati qubeen kasraa jara lamaanirraahu banaadha iddoon isaatu garuu dhiphina numa qabdi dhiphinni isiidhaa akka jara lamaanii hin gahu jechuudha. Xii jennee yoo ilaallu xii walakkaan arrabaa ol kaha xii furdina ni qaba jara lamaan hin gahu jechuudha. Maaltu ammaan tana madda qubee furdatuutii fi yookaahu sadarkaa furdinaatiin illee wal dhabuudhaa isii godhu jira jennaan liqimsitee arrabaa yookaahu tan dhiphina laagaa keessatti argamu ka jechuun jirruun kanaatiitu murteessaa qubee furdachuudhaatii fi qallachuudhaati jechuudha. Namni tokko qubee silaa furdattu isii fathaadhaa yoo dhiphina laagaa isaa keessaa kan xiqqeessu taate furdinni qubee suniitiis gabbu'aadha taha jechuudha. Yoo kan dhiphina laagaa keessaa sirritti guutu taate ammoo furdinni qubee sunii sirritti argamaa taha jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fakkeenya fudhannee kan laallu taate tuubboo bishaanii yoo bishaan itti banamee boombaarraa itti banamee tuubboo itti keessee tuubboo sanirraa gallakkifte kallattumaan kara lafaa bu'a.
kallattumaanii hanguma humna qabuun kara lafaa bu'a jechuudha. Hanguma humna isaatiin kallattiin kara lafaa bu'a. Yoo ammoo tuubboo san afaan ka qabdu taate humna godhateetiti osoo kara lafaan tahin fuulduratti achi darbata jechuudha. Humna guddoodhaan achi darbaa jechuudha. Akka fakkii akkasiiti liqimsiteen laagaa keessaatanii fi sagalee dhiphistu tun laagaa dhiphistu tun akka tuubboo saniiti. Yoo isiin tun kan achi maxxanne taate sagaleen jalaa dhuftu sanitti yoo kan achi dhiphifne taate kallattumaan sagaleen karaa alaa gayyaa'uu harkatti jechuudha. Qubeen sababaasaniif qallatti taate. Yoo kan isiin tun ammoo achi maxxansitee achi itti dhiphistu taate liqimsiteen laagaadhaa tun lakkuma isiin ittichi dhiphiftuuni sagaleen humna godhattee dhuftee dhooqa afaanii hagama gubbaa kana dhahuu harkatti jechuudha. Hoggaa gama afaanii dhooqa gama afaan gubbaa jiru kana sagaleen dhahuu harkatte isticlaa'a taate jechuudha. Isticlaa'a taanaanoo furdinni argame. Lakkuma itti maxxansituuni isiinis humna qabaattee humni isii kallattiin dhufee as dhahuu harkataa jechuudha. Sababaasaniif jecha qubeen fathaa achi maxxansuu irratti tokkoffaarra jirti jechuudha. Hoggaa qubeen fathaadhaa qubee furdattu keessaa furdina irratti wanni tokkoffaarra jirtuuf liqimsiteen laagaa tun laagaa keessatti sagalee dhiphisuudhaaf akkaan waan carraa qabduuf. Bommaa biratti fakkeenyaaf yoo niif fathaarra ilaalu akkuma reefu dubbanne qoo jechuudhaa fi uu jechuu wal cinaa qabne sagaleen kamitti irraa agartee humna qabdi yoo jenne hoggaa qubee fathaa tana jechuudha. Humna qabaatu sanirraa dhuftee dhiphattee baate waan taateef gama gubbaa kana dhahuu harkatti sirriitti. Asiin ammoo hoggaanii fi qubee bommaatti dabarru hoggaa jennu haa humna qabaattu malee akka agartee qubee fathaa biratti humna guddoo qabduu san hin taane jechuudha. Qubee kasraa yoo dabarru ammoo jara lamaanuun geessu garuu akka qubee istifaalaa takka hawutan sagaleen isii kallattiin karaa alaa gabbaatu sanii miti. Dhiphina xiqqoo takka ni qabdi jechuudha. Sanii fi dhiphinni hanqisuun furdina isii madaaltu kanneefi jechuudha. Faallaa isaan kana cufaatti hoo qubeen qallattu kallattumaan laal. Laagaan nagee uummatteessi kallattumaan karaa alaa qubeen gabbaati. Saniifuu qubeen qalloo taati jechuudha. Akkaataa amma asin laalle kanaan akka qubeen furdattu sadarkaadhaan wal dhadhabdu agarreeti jirra. Qubeeleen furdattuuhu furdachumaa wajjin harakaa isiirra jirtu waliin furdinni isiidha akka wal dhadhabu agarreeti jirra. Insha Allah ammoo akkaataa kamiin wal dhabdi tamtu irra furdoodhaa waan jedhu darsii fuuldura itti as deemnu keessatti laallaa arraaf asumarra bullaa. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي كافي قبل